Isinitti fi dhaggeeffachaa haasawa. Dhageessanii hin arrabsine na dhiisi Dr. Asli hedduu dhugaa guyyaa kana hanga kana hunda taa'ee nama dhaggeeffachuu jira beektaan hin dubbadhu hedduu dafee. Ammoo namni kun ilaali aslii maalii aslii arrabsuun dura aslii maalii jee dhaggeeffachuu danda'uun qaba dura maal ummata kanaaf hojjete eessatti ummata kana miidha gurbaan kuni badii hanga firii xaabii tokko osoo hin qabnetti sabboonummaa guyyaa keessaa tasaa shanitti harkataniin nama umrii isaa hanga dhaabbatu waan Oromoodhaaf dalage Oromoon xiqqeessuuf yaadu arrabsuu miti silaa agartee walii qabdee mana tokko olneetee bitatti qabsiisuu lubbuun si feeti ni beektaa asli. Kanaaf ani eenyu qeeqaa jee namni darajaa fiirra dhaabbatee mizaana bakka isaatii fi khasaatii fi wal cina laalee nama tokko qeequu danda'uu qaba jechuu ani si galee. Kanaaf warri artistii Qamar Yusuf Qeena jettan jara keenya yeroo hedduu yaalii irratti gaggeessanii jiran Qamar Yusuf biyya keessatti diinni guyyaan isaa gahee hin nyaanne alhamdulillah waliillee hin nyaatu hanga nuti duuba jiru ammaas xurii qeensa jalaa takka akka irraa fuudhuu hin dandeenye Qamar irraa hin isinii himu rabbii tokkichaa gaditti maaliif ummata isaa isa jaalata takkaa Qamar Yusuf ummata isaatti bu'ee ummata isaatti dabee hin beeku hamma lubbuun jiru. Wanni inni ummata isaa godhe takka illee hin jirtu waan godhee fi ummata isaatiin irratti miidhameen ala. Kanaafuu ijoollee bara 2018 qabsoo barte taafaan Oromootu sirriitti hin beeku. En dagamta maayike. Kanaaf warroonni akkanaa kun suuta miila keessa lafa kaayyadhaa onnee oowwituu tana laala akkanatti shaayii oowwituu irra dhugaa oowwadduwaa fi suuta deema 2018 qabsoo bartanii nama gartee umrii isaa guutuu dhaabbatee waggaa 50-40 nama namaaf dalage qeequu hin dandeessanii jechuudha. Nuti ammoo ofitti isin hin dhiifnu hanga takka kan akkasi beekaa amma asitti isinirraa gabaabsaa booda ammoo mana banee akka gaariitti dhukkee isinirraa kaasuun xiyyaafan qabu. Warroota yaatanii arrabsaa jirtan yaatanii waa jechaanii jirtan galatooma. Qamar goota arraas goota kalees goota borus goota takkitti tan feeyima. Akkam jirtan hundi keessanuu naga qabdanii duraan dursee. Baay'ee warra dura seenaa jira taa'ee Shamsaddiin carraan kagee. No ani haasa hundi asli wanta ka dabarsee gabbuu deema waa'ee Qamar kaleessa dubbadheen ture wanti bira deebuun hin barbaachisu si barbaada asli haajaa cimta haajaa lubbuu takkaafaa ጊዜ አስራባቴ ደፊ አማ አይ ማንን ሮት ያጅፉ አጀብ አይ ነራኮ ከዋሽ ኦኬ አይ አስሊ የሮ ተከተባ ይፈማ በከኔትወርክ እንጅሩ ማንን ሮት ያጅፉ ሶንቴ ልቡ ነማቲ ፊዲ ፈመናፍ ቆዳ አይ ረቢ አፉ ነማዱኩ ቤ ጊፍት ኦሮሚያ ቱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقوني سرقوني حكم جتن اسمين جنة دبتشو في الليل درقمو ما عرفات فاجرة مرتقوتو في شمس الدين نما ججابا اسكي سجرة هندي كيسانو كاكالدن بغي جراتن بغي دفتن اسمين جنة والفات أكاسي والله يجوا لك يعني كبا جوان في ساندرو دبته في شمس الدين دبته جناني براغم مدي ويلكم وان جيتشو بربادو يعني ياد نماتين ادامتي ياد كان بغا كاستني واتك وان غافي تتليني تتوكا دقيقه سديوكا لما چالا اندبدو توكو فرتي tuttuqqiin tuni ilmaan Oromoo keessatti deddeebi'aa jirti. Wanta kabeetaa qoosatti ilaalulleenii bareedaa miti yeroo tokko. Darbee yeroo hawaasni kennaa wal arguu barbaadu qubsuma bakka jiru Oromiyaa irraa biyya alaa jiran malee Oromummaa ofirraa mulqaniitii miti. Nu hundi keenya biyya sanarraa baanee as dhufne. Osoo wareegama lubbuutiif illee kataatu taate aanarra sirra warra ala jirurra Qamartu tachi aana. Ibidda keessa lee ka dhaabbatee waa dubbataa jiru waa gochaa jiru isaan kanneen biyya ofiitti galuun fafaa miti. Biyya ofii keessa dalagatanii gad dhaabatanii nama ta'uun kuni guddina malee xiqqeennaa miti. Yeroo hunda nama tokko ka waltajjii irratti as bahee nama dubbatu irraa tolu nama geeraru irraa tolu nama walleessu irraa tolu tokko ka Oromoon ni qaba jettu tokko bakka waa kaayan harka kaayanii jette Oromoon nama gaarii achi kaayan san guyyaa tokkoof gadi fudhan nama akkanaa kana hawaasni keenya kuni
warri biyya alaa jirtan kun yeroo baay'ee summii akkanaatiin jibbiinsa hawaasa keessa darbu jabaa kana manatti galchuu jechaan gochaan ololaan waan adda addaatiin qaamni waan kana oofu kuni qaama akkamiiti? Oromoo waan kana qorattee irra gahuu qabdi. Hacaaluu ajjeefame nuu baasaa jettanii mootummaa Itoophiyaa gaafattan. Mootummaan sun mootummaa isinii baasu yoo hin tahin isa biyya alaa walgahii seenu kun wayita seenan kan namni cuumatan marate kun eenyu namni sun abbaan sekuriitiin achi dhaabatee seensi yoo waltajjiin sun bilisaanuu haa seenu kafaltiinuu haa seenu gurbaa san akkamitti wallaalan nama waan kana godhe irra beeki biyya faranjii jirta kaameeraan jiraachuu danda'a galma kamuu yeroo kireeffatte kaameeraa qaba eenyu namni waan kana godhu warri ammoo yeroo hunda shira akkanaa kana ta'u jawaar gadi ba'u dubbii alaabaa sila alaabaan ilmoo abbaan dhalfatee miti yoo waan dhaabaa dubbannu akka waan nama tokkootti ta'e nu dubbatan yoo waan alaabaa qaban akka wanta nama tokkootti ta'e hanga yoomitti gareen shira akkanaa kana qabattee waan akkanaa kana summii facaaftee uummata gadi baatee dubbachuu dhorgitutuuni hanga yoomitti nama keessa deemtee jiraachuu dandeetti gaafin kiyya uummata akkanaa kan ofirraa saaxiluu ofirraa dhooguu danda'uudha. Waan akkasiisaniin waltajjii gubbaa irratti kan dhufeef namni kuni beeksisa alaabaa irra hin jiru hiriira bahee hin jiru waan dhufeef godhaa jira waan ichi kan itti gaafatamni ka isaatii miti ka ammoo waan kana cubbuu godhee warroonni beekamuun silaa dhageettii qaba waan kana akkana godhaa jiran kuni Oromoon dhaabbadhaa jechuun danda'uu qaban olola akkana beekaa ka waa balleessaa jiru ijoollee tiktookii irraatii miti akka reefu ati jetti sin si dhageeffataa ture waa dalaga malee. Beekaa sila hayyuu jedhaniintu duuba taa'ee boolla akkanaa kana qotaa jira shira akkanaa kana xaxaa jira nu keessa jira nu wajjin nyaatan nu wajjin oolan akkuma gaarii nu keessa jira jara akkanaa kan of keessa baasuu irratti Oromoon irratti dalaguu qaba tokkoyyuu tokkor itti naanu alaabaa fedhe yoo ciccire nama meeqa qabee nu yaa keessa ciccire buddeena nyaadheetti ni akka wayyaaniin ajjeefne ka jedhe Oromoo dhaaban san dhiisi Oromummaa tan yoo ani Oromoo miti jedhee waa akkati mirgan qabu. Yesaami. Biyya. كوكذا قسم ناقل وعليكم السلام ديرو كم تست نجافة أنا نجافة يا مجنون لا ترى سلام دكتورك نجافة ده ديرو كمان سلام هاي جولتي يا إلمانك يا كم تست نجافة يا خني artistic أمر يوسف artist جنگا أديره خيسنا بخيسني وان التجر ترون نجاتين جرا رورون كيسا في علانيس مالي فكا أكنتي أنا دران أقوى توكنتما خاني خنا في الرأي كيسان وان نجال جرا وانا جيسو في نجال جوسو خنا خنا تسي خيسا مو أنكنا خرفاوني نوانو ما أكنا نتوركاني لينسين إيجارو بغرب بسنجرا جسي أنكي سنلمان كي يجير تاو واتكالين تاو ربي نو إيجا نمونا أنا عمري تنان qabsoon ijoollummaan itti seene waa Oromoo sin kaadu guuta kata kana dhagaamti maalumaaf shirri gurgudtaan kun yaadamee kanatti kana hunda karaa dheeraa kana deemanii kufaatiin tiyya kufaatuma teessanii kufaatiin teessanillee kufaatuma tiyya gabaabdumatti hedduu naa galatoomaa umrii dheeradhaa bakka jirtanitti qamar keenyaa abbaa keenyaa qabsootanallee warra nu dura itti seenee agarraa keessa jirullee tani anaannattanii waan kaataniif akkasumatti ilmoon teessanillee isinii anaannattu qabsoon teenyattuma fuftii haidni kanuma uummata bal'aati tunis duduba nun deebiftuu galatoomaa isinumaan jechuu barbaadee ta'an. akkasi Ofne doktoraatlee lubbuu kiyyaa olis si jira jedhin hana barate sare. adeero bed badu asli badu Halo. Kamar. Salamu alaikum. Naga. وعليكم السلام يا جنة ديرو Rabbi jari kamar asli baita doktor asli baita gurba gurra jadab. simpar sisa ما جيتي Nama doktor asli jara baita media kana tata yerosen. دي في هاديرو كم نجوا ما فيت جرتني Allahu akbar. Allahu galato bagu afan ketra kana baita kage. Lubbu kiyya orit tijarata ala kama abba kiyya kana ajet tijarata waggat wa nabiyatu wallahi rabbi hamtu tenun tagoksi wallahi tidura duna. Mangis ربي أما اللي عمري سنة دير سجال الولي سنة أخنو تقطعو نويا دا كبسوتنا أصوي سن الرقطان كيسنا هذا بان كيسا والفوق فولي يادين التسين أما اللي تمنجرا أما اللي
rabbii hordofuu roorroo alaa keessaatis walumaan keessa dabarraa haga isin ilmaan kiyya jirtanitti immoo waa takka ifin yaadu ani addunyaa tanarratti qabeenyaas hin barbaadu gammachuu biraatis hin barbaadu gammachuun tiyya bakkuma awwaalamne sanii kaanee namaan qixxaannee mooraalli keenya akka ol ka'u oromoon akka abbaa biyyaa ta'u akka abbaa aadaasaa ta'u akka abbaa afaansaa ta'u qabsoon tiyya tanuma malee nama tokkollee tuquufiimi gufuun numa jijjiirti gaa keessaas isin baganaa jiraattan walumaa galatti umurii dheeradhaa. Okay, ajero ya duga na sabi ismalla singabu ala de mun gada ina ma singalla kisa akasi bagana mate ajero kamar aye Galatoma ajero galatoma. Galato Professor Osmeatis. Galato Professor. Subhanallah. Argani? akasi Agar Doctor artist guddaa si beekawaatii kun beekamtii kan onu raaf dhattee jirtaati. Ani Amma ko sisaa. masera. Allah afan saati nabi khaira geesari jebar Waka ardo no dumateera asli. Ana gurraacha tokko jedhaani. Nayyadachi bare asli beektaa jiru. Asli yoo maakii dhugaa taate wanni asii takka takka barreeffata kun. Maki da monitara ka dibek. Maki edin. Asii Gifti da duka da ka maka ga argu maki. Mali hiki kan. kamarakki je hankan isin kana qabwani wata ke biyadu dulli khaisa fi alaga fi firanis banamus rakota kan qabu umata ke yadu isinin najira ja jabadao Abo asirratti yaada takkitti golabee bu'aa. Wallaahi kamar umrii keenya keessatti wanni ni dalage biyya san keessatti nuti qeerroo taanee jenereeshinii haaraa taanee namoota jaarraa 21 taanee yeroo Oromoonni faarsee biyya san keessatti muuziqaan isaatiin akkasitti sabni biraa Oromoo jaalate wallaahi yeroo jalqabaatiif. Qamariin sabni biraa Oromoo jaalate. Waan inni dalagee waan kwaalitii qabu waan bareedduu dalagee Oromoo goositu dalagee saba Oromoon tahin yeroo hedduu muuziqaa isaa dhageeffatu saba Oromoon tahin yeroo jalqabaatiif Oromoodhaan ittiin boonee waan Oromoo mi'eeffatee dhageeffatu ka dhageen aartii Oromoo guddisuu keessatti nama gahee guddaa qabuuti. Qabsoo Oromoo keessattis akkasuma nama gahee guddaa taphatee namni tokko wanni inni ammaa achuma fedhe osoo godhe waan inni nu godhetu caala. Waan inni saba san keessatti dalagee dabarsetu caala. Harka kamiitu nama akkanaa guddaa kana nama sadarkaa kanatti Oromoo ati eenyudha? Mee Oromoodhaa maal gooti Qamaritti waa dubbatte? Ummata shaqaxa ummata alaabaa ittiin nagaduu barate. Sigalee miti. Alaabaa kana dhiigan isaanii jalatti dabarsaati Qamar fakka ittiin qabsaa. Warri alaabaa kana xarapheezaarra laxxafee ganzaba ittiin guruu baratetu hadda Qamaritti alaabaa kanatti dubbata. Jalqaba Qamar alaabaa kana mirga qabachuu dhabu mirga isaati. Dirqisiiftee akka an sirbitti akka an deemi warra jedhu kana dadhabne beektaas sooshaal miidiyaa akka ayyaadutti yoo yaadin ati Oromoo miti akka ayyaadu qofatti Oromoon bilisoomti karaa an jedhu qofa deemi warra jedhu kanaatu ajandaa kana sees godhee nutti gaffidee jechuudha. So Oromoo waan xiqqishuu kana bira waan dabrin amma jaalattanii jettanii Oromoon jaarraa kana keessa jirtu akka ati yaadutti ka yaaddu hin jirtu. Martuu akka sabaatutti yaadan dirqama akka asliitti yaaduu hin qabu. Asliin dirqama akka kiyyatti yaaduu hin qabu. Garuu aslii jibbuu hin qabu waan inni akka kiyyatti yaaduu dhabeef. Dirqama akka kiyyatti waan inni yaadiniif aslii jibbuu hin qabu. Maali Oromoon olachuu karaa akka barbaadetti yaada asliinis akka fedhetti yaada. So namoonni dirqama akka kiyyatti yoo yaadin ati Oromoo miti. Dirqama akka kiyyatti yoo hin deemin ati Oromoo miti warra jedhan kanaatu rakkoo kanaan deema. Qamariin hedduu jaalannaa rabbii waliin waa dheeressu warri diinaaf karaa bantan laal wal jibbiinsi keenya wal xiqqeessuun keenya diinaaf karaa bantan. So diinni keenya immoo guddaa keenya nyaata ija keenya nyaatuudhaa deema. Namoota keenya gurguddaa sagalee nyaachuudhaa deema. Kanaafiyyuu namoota keenya gurguddaa immoo akkanatti ol baanee sagalee kataateef Dr. Asli hedduu galatoomii ati waa hundi ishee galtee jirtee obboleessa kee sagalee Qamarillee nu dhageessiftanii asumaan ayyee hedduu galatoomaan kanuma jedhaa gabbaa isinirraa. galatoomi laali wanni jennu jara keenya kanaan kana jidduu yoo fakkeenyaa fi wanni akkanaa kun ijoollee obboleeyyan keenya ilmaan Harargee irraa dhufe kutaa Harargee guutuu kan tuyne ilmaan Shawaa irraa dhufe kutaa Shawaa guutuu kan tuyne ilmaan Wallaggaa irraa dhufe kutaa Wallaggaa guutuu kan tuyne namni ideoloojii akkasii qabu gaafaas bee dubbatee isuma mataa isaa irratti duullee akka inni hawaasa sanis bakka hin buune fakkeenyaaf warri loqoda nama sanii ilaalee kutatti bu'u please wanni san waan gaarii miti kutaan Oromoo hundinuuf kutaa keenya namni Oromoodhaa akka kutaa fadhe keessa jiraatu nama Oromoo keenya obboleeyyan keenya dhiiga keenya abbootii teenya
sigalee haadha teenya obboleettii teenya saniif namni tokko ifuma bakka bu'aa hattuudha warri gartee political ideology akkasii qabus hattummaa political ideology isaanii san isaanuma irratti hafti malee nama biraa irratti apply godhuu hin dandeenye wanni takkittiin nuti godhuu qabnu tokkummaa Oromoo akkam facaafne wanni akkasii akka kutaadhaa fi wantaan hin deemne qofa nuuf hubadha samaa jechuu barbaada galatoomaa. Thank you very much. Amma dabareen ana dhubaan gaariidha galatooma alfaadha yaada adeeroo qamarillee dhageenye isinillee sagalee taatanii akkatti ilaasaa kana dubbachuun keessan waan gaariidha. Oromoon osoo kun jiru yoo waliif dirmate wanni takkallee waa takkan ta'u. Laakiin Oromoon yoo ifi walirra duulte qoftiidha rakkoon jiraatti. Sun akkasi. Amma Qamar Yusuf alaabaa san harkatti itti kannanii silaa irraa alaabaa sun lafa kaa'e namni dura artistii Qamar Yusuf kana dira kana qeequ ana ture. Maaliif jennaan harkattiin itti kanne dhaqeetiin uffiseef akkasitti loo lafa kaa'e badii isaatiin jira. Waliin maranii nama jalatti darbanii saa namni miira keessa jiru saa namni waan bakka san dhufeef gaggeessaa jirutti ammaas harkuma kaayaniin dhufanii fuudhanii alaabaa tan akkana godhee jiran. Waan takka ta'e Oromoon beekuu qabduun jira ammaasitti. Alaabaa amma Oromoon guutuun akka jaalattu akkatti Qamaritti qayitu tana namni alaabuma tanaa'u uume adeera Qamar Yusuf tiruutu uume jara keenya akkasii quba qabaadha. Namni faajii tana Oromoof tolchee as kanne adeera isaa tiruudha. Ka diddibaa hin qabne jechuudha. Kan akkasiin liqimsaa. Inni kaanii Qamar Yusuf jechuun gaafa namni maqaa jijjiirratee Xaggaayee fi Masfiin hunda baafatee barnootaaf fiigu Qamar Yusuf nama gartee qara billoonni koo garri lachuu kaniin adawiidhaan halaalchuu maalayyaa isaanii wajjin wal fakkaachuu nuti feen isaan wajjin jiraachuu nama je gaafa sanatti ammoo akkootee keessa bakka tam akka jirtu an beeku si waliin si gaafadha warri ammaa asirraa isa qeequudhaaf martanii yaatan kunii jechuudha. Qamar nama dhaabbatee dheengattuma yeroo gabaabduu tana keessa ji'oota muraasa dura bakka iskuula ijoolleetti qawweetti qabatanii dhaabbatee onnee guutuudhaan ilmaan keenya nu jala fixanii jiraachuu feetanii jee onnee guutuun dubbate. Akkoo teessanii himaa hudduutu sii keessanii teessan silaa isin taatanii. Boqonnaa barbaaduudha. Yeroon kun immoo biyya keessa jiraata. Akka Haacaaluu ol baafnee nama kana haa nyaatamuudhaa fi alaabuma kana hawwatti kennuun hin qabamu. Maaliif yeroon kun yeroo alaabaa kana qabattee Itoophiyaa keessa jiraachuu dandeettuudha miti. Diinonni keenya dhokatee si balleessuudhaaf yeroo ija namaa keessa seentee itti dhabnuudha. Waan dalaguu qabeef akka Oromootti biyya sana keessatti yoo tokko jarrara irraa dhobboleessu. Yoo tokko amma dubbachuu jiraan. Nama isin salaamuu fadhaaf hin jeerisaan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama isin salaamuu fadhaa. Asli azeeme. Wallahi nama na arrabsu anillee gaafadhu rabbillee gaafadhu zambii qabda. Isin uummata miskiina waan beektan uummata jabaa keessa jirtu. Cubbuu keessa jiru kana keessaa baa jettee halkanii guyyaatti hidhee boochee fi cubbuurraa walaabaa tibboo kophee kennu kophee iyyuu baafatee qabu. Sababa baratetu iyyuu yaada walii kabaju. Kanuma dhugaan jiru. Ka ilma keessan barsiifadha. Barumsa idilee ka amantii waan hunda barsiise. Amma seenaan isin daabee ta'e ilaaltan kun jechuudha. Fuularra si fiidi nama waggaa digdama akka samii kana keessa utaltee. Walla wushuu kana chaayina ma jettaan chaayina tun ilma gubbaa gurraacha faaraa sanii hin jettu hojii dhufte. Asii fuula kana si fiidi. Wallaahi. Dhalaa ilmoo keessan barsiifadha. Silaa carraa barachuu dhabne. Oromoon bar carraa mobaayilii ismaartifooniitii fi carraa waayifii argate malee carraa barumsaan arganne. Bakka qabsoon hin gaafne soomuu dadhabdanii miti baradha dhiisa akkuma gabrummaa keessa jirtanitti. Baradha ilmaan keessan gaafa baratanii bilisoomne. Wallahi baradha. Istira gartee barbaaduudhaaf viidiyoo waraabanii nama kana isaan xiqqeessuudhaaf biltiginnaanis Oromoodha. Kan gartee innis teedere dubbatees Oromoodha yaa'aniitii irra barbaadan jechuudha. Warra as keessatti jibba gartee Oromoo qabu Oromoo fichisiisuu alaabaa tanaan nama meeqa warra gartee nadhii gammadaa dhabamsiise keessaa warra gaafa san jiruutu arrallee jira jechuudha.
usaan sun afaan Oromoo dubbatan akkuma kiyyaa fi keetitti maqaa Oromootiin daldalatanii jechuu kanarratti nuti akka Oromoo jaalattoota aktiivistootaatiif nama haqaa jaalannutti osoo lubbuun jirru nama keenya akka amma Aslii mana banee irraa haasawaa kana guyyaa yoo xiqqaate za'a ja'a ol asirra jira. Yoo xiqqaate za'aan ka tana keessatti nama baay'ee waarraa hubachuu jira osoo jiruu namni keenya lubbuun haa walii dirmatu miidiyaa irratti gartee wal baasanii wal saaxiluun isaanii haa badanii jaan akka gabaabumatti nuti alaabaadhaa fi qamar aktiivistoota Oromoo jajjabaa Oromoon qabduu wal jiraanuu qaban alaabaa nuchuudhaan nama filanna jechuuti. Kanaaf warri Oromummaa namarraa mulqitan warri as keessa siyaasa barbaaddatanii maqaa namaa xiqqeessuu barbaaddan itti milkooytanii warri Oromoo ammaan dura fixaa jirus amaaraa miti Finfinneen Oromoo keessa jiru Oromoos fitu jira. Biyya gartee Oromoo harkaa qabaa as keessatti siyaasa barbaaddateeti Oromoon wal jeeqaa jirti. Kanaaf leenca kiyya galatoomii waan bareedduu irra jirta namni fakkaataan akka keetilleen haaluma akka ati irra jirtu kanatti itti haafufu warreen gartee amma dura dhumaniis Oromummaa wal kannu jira jaalus Oromoo tojjeese akkasuma gartee daadhii galaanis hindi isaanii Oromummaa wal ballaqee wal saaxilee diinaaf wal kanne jechuudha. Akkuma gartee loloota durirraa dabraniis Oromuma kan gartee wallaalomina irraa kan kaase bal'isanii yaaduu dhabuu irraa kan kaase diinaaf wal kanna waan taateef Oromoon tuni maaliif mahaa waan qabduuf warri Oromummaa namarraa mulqee biyya namaatii kan Jawaar Yamanii dhajee gartee biyya namaatii kan nama gartee jabaa fi biyya namaatii dabarsu as keessatti naaffaa keessa jiraasi warreen kana gartee qabar nama gartee isteet irra gizee taa'u osoo dhuunne osoo gartee hin qamaane Oromummaa jaalala Oromummaa qabuuf machaa'ee nama sanii hojii haasa'u alaabaas qabar irra jaalatanii warri alaabaa jala kaayes ajandaa barbaadu yookaan maqaa namaa xiqqeessuu irratti haqa kasibaasu haqa kaayinni qabaruun akkuma nama hunda keessaa dubbatu kana dubbachuu jira. Leenca kiyya galatooma urmii nu dheeradhu warra kayyiluu kanaa jira hundi keessanuu nu galatooma urmii nu dheeradha goota kiyya naa jabaadhu abbaa haqaatiin si jechuu barbaadeeti. Hanqaati jettu jiraannee sagaleen teenyallee nu dhagaamte galatu. Hundee goota minaamin jettee miira keessa nan galchii yaada keetiif galatu. Simeetaawii na godhee akka uummanni reefa kiyyaan daldalatu na godhaa jira kaalee dha. Dhugaa carraan argatee ka dura obseen. Diyaarboolaa dubbatu hin kenne carraan. Carraan kiyya yoo nuti miti malee. Asli namoota gadhiisaa dubbatu waan takka lafa. Kami ati baqataadha homaan aangoon tokko fi chaalenji leen haguutu. Profeesar dubbadhaa jechuudha. Baqataa maa hin faawala yuutu. Profeesar yuutu raabukaas. Profeesar rifatee kute. Da profesor ada batu fahmi bakata ada mana profesor working sini. Lagi dah ani fahmi nak batu damsan sini kabar meeting berada batu fahmi damsan sini kabar. Ayah ada batu fahmi sini sih. Nama politikanya. Ya terduga kayak jadi. Amon ini jechuu fado koreen Osfaanaa qopheessitee itti gaafatama waan kana yoo qabar waan takka illee itti gaafatama isaanii fudhachuu qaba. Wanni kuni taateen achitti taate kuni wanni kuni kaameeraa jira. Eenyu akka waan kana godhe yoo jala qoratame baasamuu ni danda'a. So kuni namni alaabaa lafa darbe nama sani malee qamarii miti. Yoo dhugumatti alaabaa tanaaf quuqaman ta'e warri alaabaa tanaaf dubbachaa jiru kun hundinuu koree san akka waan kana itti gaafatama fudhatanii waan kana baasan godhuu irratti osoo irratti xiyyeeffatamee bareedaadha. Kanuma yaadni kiyyaa waan biraa haasofitanii jira. Yaadni kanname irraan deebugaa kana wanni qabxiidhaan kaasufate. Galatom. Teacher carraan keessa hin dubbadha ganama dhuftan. Doktor galatooma karaarra jira malee hin callisu haga amma. So wanni dubbachuu barbaadu baay'een dubbatamee jira haa ta'u waan tokko dubbachuu barbaadu waan addaa. Jalqaba akkuma nama kamittiyyuu gaafa alaabaan tun abbaan qabne abbaatu ture qaba. Yeroo Oromoon akka Oromootti ofiin saalfatu Yamanitti baqatee Jibuutitti baqatee Saawud Arabiyaatti baqatee Oromoo fi Oromummaadhaaf alaabaan kana jalatti